Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kanneen guutuu addunyaa irratti argamtan nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa gaaraaf laggeen qaxxaamuree isin haa qaqqabu hojeen irraa oduu guyyaa irraaf jenne isinitti himna oduu keenya irraa waliin aan Imaamuddin Ibraahimii haga xumura sagantaa keenyaatti nurraan fagaatinaan afeerraa keenyam. Seeraan ala aangoo isaa dheereffachuuf murtii mootummaan irra ga'e ilaalchisee ejjennoo waloo ABO fi KFO. Murtiin manni marii federeeshinii gadaa aangoo mootummaa dheeressuuf dabarse kan akkaan nu addeesse ta'uu ifa gochuu barbaanna. Kuni gocha fudhatama seeraa hin qabnee fi heeras kan faalleessu ta'uu dabalatee nageenyaa fi tasgabbii biyyaa balaa guddaa irraan kan buusuudha jenneeti amanna. Jalqabuma irraa eegallee heerri biyya kanaa gadaa aangoo mootummaa dheeressuuf qaawwa gargaaru akka hin qabne ibsinee waan danqaan nu mudateef falataa jennee itti amannee yaada furmaata siyaasaa nutti mul'ate dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Paartiin biyya bulchaa jiru garuu yaada furmaata dhiyeessinee fi yaaddoo nuti ibsinneef gurra kennuu diduu fi moggaatti dhiisuudhaan kophaa isaa gulufuu itti fufe. Karaa mana marii bakka bu'oota uummataa kan inni kophaa itti abboomuutiin dhimmicha gara gumii dhimmoota hiikaa heeraa irratti qajeelcheeti jira. Gumiin dhimmoota hiikaa heeraas maqaa hayyoota mariisisuutiin warra yaadaa fi ilaalcha adda ta'e qaban geessuudhaan namoota ejjennoo paartii biyya bulchaa jiru leellisan qofa maqumaaf afeerree tartiiba adeemsa qulqullummaa fi amanamummaa itti hir'atuun dhimmicha keessummeesse. Kana malees adeemsichi loogii walitti bu'iinsa dantaatiin uumamu irraa walaba hin taane. Haa ta'u malee murtiin paartiin biyya bulchaa jiru maayyii irra ga'e kun ejjennuma paartichi jalqabuma irraa kaasee itti dhiibachaa ture kan mirkaneesse waan ta'eef guddoon nu ajaa'ibuu jedha ibsichi. Ulaagaalee bu'uura dimokiraasii bakka bu'ummaa keessaa tokko filannoon yeroo heeraan beekamaa ta'e keessatti gaggeeffamu. Bakka bu'ootni uummataan filamanis gadaa aangoo heerri kenneef sana keessatti gaafatama isaanii bahatanii waggaa gadaan aangoo isaanii dhumate gaafatama of irra dabarsuudha. Filannoon biyyaalessa Itoophiyaa hagayya 29 bara 2020tti akka gaggeeffamuuf boordii filannoo biyyoolessaatiin saganteeffatamuun isaatis ni yaadatama. Booda irra garuu boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa sababa mootummaan tatamsa'ina dhibee vaayirasii koronaa ittisuudhaaf uggura sochiilee fi walga'iilee labseef jecha filannoon saganteeffatame kan hin gaggeeffamne ta'uun isaa beeksiseeti ture. Yeroo sanatti gama keenyaan osoo heera biyyaa keessa aangoon filannoo biyyoolessaa achi dheeressuuf dandeessisuu hin jiraatin filannoo kana achi butuun danqaa heeraa kan uumu ta'uu beeksisne. Akkanaanis fulbaana 20 bara 2020 booda bakka bu'ootni uummataan haaraatti filaman bakka hin jirretti murtiilee fi tarkaanfileen mootummaan fudhachuuf jiraatu gadaan aangoo mootummaa waggaa 5 jedhame isa heera keessaa ifatti kaa'amee jiru sana kan faalleessu ta'uu ibsineeti turre. Filannoon waggaa 5 akka gaggeeffamuu qabu kanneen abboomaan aangoowwan heera 54 tuqaa takkaa fi 58 muraasadi akkasumas seerri filannoo boqonnaa 7 yeroo filannoo kana achi siqsuu ilaalchisee qaawwa homaatu hin hambisne. Heerri amma jiru bara 1995 kan raggee fi Itoophiyaatti bulchiinsi abbaa irrummaa fi kan paartii tokkichaa fi sirni dimokiraatawaan paartilee danuu hirmaachisu akka jiraatuu fi filannoonis yeroo heeraan beekamaa ta'e keessatti akka gaggeeffamu carraa kan baneedha. Heerri kun sirna bulchiinsa Itoophiyaa keessatti mirga hirmaannaa siyaasaa uummattootaa mirkaneessuu fi hirmaachisummaa yaadota garaagaraa akka kaayyoo masakamaatti ifa godhee kaa'eeti jira. Mirgootni fi dirqamootni yookaan itti gaafatamummaan paartilee siyaasaa kan heera kana keessaa maddanis labsii seeraa filannoo galmeessa paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo Itoophiyaa keessatti hirmaachifamaniiti jiran.
Manni marii bakka bu'oota uummataa federaalaa walgahii idileesaa 16ffaa gaggeesseeti jira. Manni marichaa galma walgahii waajjira muummee ministeeraatti walgahii isaa gaggeesseen wixinee baajata mootummaa federaalaa bara 2013 irraa mari'achuudhaan koree dhaabbii dhimmi ilaaluuf qajeelcheera. Ministeera maallaqaa federaalaa obbo Ahmed Shideen wixinee baajatichaa birrii biiliyoona 400 fi biiliyoona 76 mana marichaatiif dhiyeessaniiru. Baajetni bara 2013 weerara vaayirasii koronaa ittisuu ilaalcha keessa galchuun kan qophaa'e ta'uunis ibsameeti jira. Lakkaawwiin uummataa fi manneen afraffaan sadaffaa akka dheereffamuuf yaada murtee walgahii waloo mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii haaraa gaggeeffamiin akka dheereffamu murtaa'eeti jira. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 16ffaa kamisa har'aa galma waajjira muummicha ministeeraatti gaggeesseen wixinee seeraa manni marii dhimmoota islaamaa Itiyoophiyaa labsiin akka dhaabbatu dhiyaateef sagalee caalmaan raggaasiseeti jira. Gaafilee hawaasni muslimaa yeroo dheeraaf gaafataa ture gidduu tokko manni marichaa labsiin beekamtii seeraa akka argatu kan jedhu yoo ta'u, koreen ogeeyyota seeraa hawaasa muslimaa waggaan tokkoon dura dhimmicha gadi fageenyaan qoratuun sanadii seeraa qopheessee paarlaamaaf kan galche ta'uun ni beekama. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'e 2670 ga'eeti jira. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo laaboraatoorii nama 6630 irratti gaggeeffameen nama 164 irratti vaayirasiin koronaa argamuu beeksiseeti jira. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'e 2670 ga'uun beekame. Namoota kunneen gidduu 117 dhiira yoo ta'an 47 ammoo dubartoota akka ta'anii fi umriin isaanii ammoo takkaa haga 92 gidduu ta'uun ibsameeti jira. Namoonni vaayirasichi irratti argame gidduu tokko lammii biyya biroo yoo ta'u, nama 163 ammoo lammiilee Itiyoophiyaatis jedhame. Iddoo jireenyaa namoota kanneenii ammoo nama 104 jiraattota magaalaa Finfinnee, 26 naannoo Somaalee irraa, 22 ammoo naannoo Amaaraa irraa, 4 naannoo Tigraay irraa, namni 2 ammoo naannoo Oromiyaa irraa yoo ta'an, namni tokko ammoo naannoo Hararii irraa, namni tokko ammoo Beenishaangul Gumuz irraa yoo ta'u, namni 4 ammoo naannoo Kibbaa irraa ta'u ibsi ministeerichaa ni addeessa. Dabalataanis lakkoofsi namoota dhibee kana irraa bayyanataniitis namoota 434 ga'eeti jira. Gama biraatiin ammoo namoonni 5 sababa vaayirasichaatiin du'uun ibsameeti jira. Haaluma kanaan biyyattii keessatti lakkoofsa namoota sababa vaayirasiitiin du'anii 40 ga'uunis ibsameeti jira.